Akkam jirtu kabajamoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaati kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna ittaan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Kuni biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessan laayik sheer sabiskiraayib godhu hin dagatina. Gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Loltoonni PP manneen uummata godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gubaa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Har'a Kibba Baha Oromiyaatti manneen uummataa hedduu gubuun namoota hedduu lubbuu galaafatanii kan turan tibba kana har'a ammoo gara giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti jijjiiruun aanaa hidhabuu abootetti manneen jireenya uummataa hedduu gubuun isaanii gabaafamee jira. Gocha kanaanis dallanuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Yaada kennaniin mootummaan hidhatee qaama hidhateen wal loluu qaba malee nuyi harka qullaa jiru irratti haleellaa raawwatuun gootummaa akkamii jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. TPLF qaamota garaagaraa waliin qindaa'uudhaan kallattii garaagaraatiin haleellaa TPLF irratti raawwataa jiru cimseetti fufee jira. Kaleessa kallattii Affaariin, dheengadda kallattii Walqaayitiin, har'a ammoo naannoo Amaaraatti seenuudhaan haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin raawwateen aanaa naannoo Amaaraa tokko to'ate jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin zoonilee garaagaraa keessatti lola cimaa gaggeessuu kan itti fufe ta'uu kan beeksise yoo ta'u, zoonii Bahaa Harargee Lixaa aanaalee 2 keessatti, zoonii Kibba Bahaa Arsii Bahaa aanaalee 2 keessatti akkasumas lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuuf injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma viidiyoo kana irraa argitanii hedduunis booji'amuun itti fufee jira. Kun immoo carraa warra carroomee ta'ee jira. Kan carraa kana hin argatin hedduudha. Gorsi isaaniif kennamaa jira. Gorsa kennuudhaan gara irraa dhufanitti fi filannoo isaan irratti hundaa'uudhaan ergi isaanii kan eegamu ta'uun himamee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan geenna guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu kaaba shawaa Salaaleen aanaa Kuyyutti humnoonni mootummaa yookaan waraanni mootummaa manneen qonnaan bulaa hedduu ibidda itti qabuun qabeenya wajjin barbadeessuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Waraanni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti gubaa manneen uummataa irratti raawwatu cimsee itti fufee jira. Yeroo kaan Arsitti, yeroo kaan Shawatti, yeroo kaan Lixa, yeroo kaan Gujitti manneen uummataa qabeenya wajjin barbadeessuun uummanni akka rakkoof saaxilamu taasisuun gannoota hedduu lakkaa'ee jira. Dhibba kana Arsitti manneen 100 ol ta'u uummatarraa gubuudhaan uummata alatti yaasuudhaan bosonatti galee jira. Uummanni amma immoo dabaree gara Shawaa jijjiiruudhaan Shawaa kaabaa aanaa Kuyyutti manneen uummataa manneen qonnaan bulaa hedduu waraanni mootummaa ibidda itti qabuun qabeenya wajjin barbadeessuun mirkanaa'ee jira. Waraanni mootummaa manneen uummataa kana kan gube aanaa Kuyyuu ganda dubbannaa Aagaloo jedhamutti yoo ta'u, yoo xiqqaate manneen namoota nagaa 11 ibiddaan gubuudhaan qabeenya wajjin barbadeessuun gabaafamee jira. PP'n maqaa badhaadhina jedhu moggaafattee qabeenya barbadeessuu fi hiyyummaa fi karaa banuun maaliif kan jedhu immoo gaafii ta'ee jira. Gama biraatiin aanaa hidhabuu aboote ganda manni itti gubate kanatti jiraattonni jiraatan kan maqaan isaanii akka hin dhawamne gaafatuudhaan yaada kennan akka jedhanitti nuti mootummaadhaan lolaa hin jirru, kan jirru harka qullaadha. Nurratti haleellaa raawwatuun mootummaa kanaaf bu'aa maalii fida? Qaamni hidhate qaama hidhateen wal lola malee namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun diinummaa uummata kanaaf qabu cimsee ifa baasuu fi nuyi nagaa hin jirruu fi namoota nagaa jiraatan irratti humnoonni mootummaa kunii fi mootummaan kun haleellaa raawwatuun bosonatti galaa hidhadhaa naan lolaa jechuu yoo taate malee haala kanaan jijjiiramni inni fidu maali? Nutii fi uummanni Oromoo nagaan qe'ee isaatitti jiraatu yoo dadhabne hidhannee bosonatti galuun filannoo hin qabnedha. Amma namoonni manneen irraa gubate kun namoota nagaati. Namoota nagaa kanarraa mana gubuun namoonni kun maal akka ta'an barbaadameeti. Mootummaan PP kun gochi isaa waggaa 80 kana namoota nagaa ajjeesu, namoota nagaa hidhu, namoota nagaa qabeenya isaa saamsisu, manneen namoota nagaa qabeenya wajjin gubuu hojiin isaa kana ta'ee jira. Waan ajaa'ibu tokko immoo inni kana hojjetaa jira. Garuu bosonni Oromiyaa qe'ee keenyatti nagaan jiraachuu erga dadhabne bosonatti gallee jiruu bosonaa jiraanna jechuudhaan bosonni Oromiyaa nama 50 ture
Yeroo ammaa kana namoota nagaan da'oo isaanii irratti yookaan qe'ee isaanii irratti jiraatu dadhabaniin guutee har'a kuma dhibbaan sadarkaa lakkaa'amu irra gahee jira. Hojiin raawwatamaa jirus ammas kanuma natti fakkaate namoota bosonatti galchuudha. Mootummaan kun namoota nagaa irratti haleellaa fi qabeenya isaa saamuu, qabeenya isaa gubuu yoo dhiisan ala nageenyi inni biyyatti buusuu fi nageenyi inni argatus hin jiru jechuudhaan yaada kennanii jiru. Jiraatan inni tokko immoo yaada ajaa'ibaa tokko kennee jira. Akka inni jedhetti nama gaddisiisu immoo mootummaan PP kun jaarraa 21ffaa keessa taa'e sammuu mootummoota gabroonfataa jaarraa bara Minilikii fi bara Hayila Sillaaseetiin yaaduu isaati jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu TPLF gara naannoo Amaaraa seenuudhaan haleellaa raawwatuun dhagahamee jira. TPLF dhibba kana garoota garaagaraa waliin qindaa'uudhaan kallattii garaagaraatiin haleellaa PP irratti raawwatu cimseetti fufee jira. Guyyaa kaleessaa naannoo Affaar irratti meeshaalee gurguddaan haleellaa raawwatuun kan isin hin geenne turre. Akkasumas kalee dura kallattii Walqaayitiin haleellaa loltoota PP irratti raawwatee ture. Har'a immoo naannoo Amaaraatti seenuudhaan haleellaa raawwateen aanaa tokko to'atee jira. Walumaa galatti kallattii garaagaraatiin haleellaa raawwatuun tuttuqqaa kan cimse yoo ta'u TPLF gama mootummaa bilxiginnaatiin immoo dabree haleellaan diroonii kan raawwatamu ta'uu kan himaa jiran yoo ta'u akka qophii taasisaa turaniin tuttuqqaa TPLF kanaaf deebii kennuudhaan gara waraanatti seenuudhaaf hanga sila fedhiin guddaan kan mul'ate miti. Akkuma jirutti ta'e guyyaa har'aa TPLF gara naannoo Amaaraa seenuun hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin ta'uudhaan haleellaa raawwateen aanaa tokko guutumaan guututti to'atuun isaa dhagahamee jira. Naannoo Amaaraatti hidhattoota mirga saba Agaa'oof mormatanii fi TPLF waliin ta'uudhaan haleellaa raawwataniin naannoo Amaaraatti aanaa Wagimraa jedhamu to'atuun isaanii gabaafamee jira. TPLF gara naannoo Amaaraatti seenuun hidhattoota kanneen waliin ta'uudhaan haleellaa raawwatuu fi aanaa kana to'atu miidiyaan Waazeemaa jedhamu kan gabaase yoo ta'u hidhattoota kanaan alattis hidhattoonni biroo haala walfakkaataadhaan naannoo Amaaraa keessatti TPLF waliin qindoomuudhaan sochii taasisaa jiraachuu gabaasuudhaan sochiin isaan taasisaa kun immoo walitti bu'iinsa cimaa uumuu akka danda'u sodaan guddaan jiraachuu gabaasee jira. Walumaa galatti TPLF kallattii garaagaraatiin tibba kana haleellaa raawwachuu sochii guddaa taasisaa kan jiruu fi haleellallee bakkoota tokko tokkotti raawwatuun isaa beekamee jira. Guyyaa kaleessaa naannoo Affaaritti ce'uudhaan haleellaa raawwatuu isaa isin hin geenne turre. TPLF haleellaa kana kan raawwatte meeshaalee gurguddaa fi moortaariidhaan yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwatte aanaa magaallee iddoo addaa magaaluu jedhamutti mooraa waraana mootummaa Affaar irratti raawwatame jedhamee jira. Miidhaan dhaqqabe garuu hanga ammaatti hin gabaafamne. Akkasumas haleellaa kanaaf gara mootummaa Itoophiyaatiifis ta'e gara mootummaa naannoo Affaarii deebiin kenname hin jiru jedhamee jira. Walumaa galatti uummanni biyyatti nagaa dheebotee jira. Nagaa barbaada. Naannoo Oromiyaatti, naannoo Amaaraatti lola deemaa jiru dhaabuun nagaa buusuun uummataaf nagaa kennuu PP'n hin dandeenye. Numaayyuu lolli kaabaa kanarratti dabalamuuf deema kan jedhuun yaaddoo hamaa keessa galee jira. Uummanni biyyatti PP lola jalqabuu malee xumuruu hin beektu jechuudhaan komiin guddaan immoo hawaasa biraatti ka'aa jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimeetti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa akkasumas zoonii Kibba Bahaa fi zoonii Lixaatti har'a haala adda ta'een loltoota mootummaa waliin lola bal'aa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu boojee hedduu addunyaa kanarraa godaansee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatuu kan beeksisu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Baha Oromiyaa Harargee Lixaa aanaalee lama keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaatii fi akkasumas aanaa Habrootti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Aanaa gubbaa qorichaa Araddaa 14 ganda dabalaa jedhamutti kan argamu buufata waraana mootummaatitti barraaqan seenuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa buufata kanarratti raawwateen loltoota PP 12 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu hedduu madeessuu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM 12 kana malees meeshaalee biroo hedduu hiikkadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Baha Oromiyaa Harargee Lixaa aanaa Habroottis waraanni bilisummaa Oromoo
lola loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Habroo magaalaa Daraartuu Araddaa 32 bakka jedhamutti lola guyyaa kaleessaa waxabajjii 22/2026 loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti yoo dhaqqabsiisu haleellaa irratti raawwatee tureen loltoota PP 10 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 9 immoo madeessee 2 immoo booji'uudhaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argadhee jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola aanaalee lama keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irrattis milkaa'inaan xumure jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u, aanaa sirkatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota hedduu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola kana loltoota mootummaa waliin kan gaggeesse guyyaa kaleessaa waxabajjii 22/2026 yoo ta'u, aanaa sirka ganda Soolee Digaluu Gunaa iddoo addaa Digaluu jedhamutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise yoo ta'u, haleellaa loltoota PP irratti haxxee hidhuudhaan raawwateen loltoota PP 35 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 19 madeessuun 5 immoo fayyatti harkaan qabee jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama meeshaatiin PKM 1 AKM 14 rasaasa PKM 350 jororoo PKM abbaa 600 meeshaalee biroollee hedduu booji'uu beeksisee jira. Lola tasaa fi akka bakakkaatti waraanni bilisummaa Oromoo irratti roobsuudhaan humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise kana irratti loltoonni mootummaa hedduun baaraguudhaan eessa akka dhaqanis yookaan eessa akka baqatanis adda hin baane yookaan hin beekamne jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ittuma fufuun achuma Arsii Bahaa aanaa Honqolloo Waabee magaalaa Maccituu jedhamtutti itti seenuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa kaleessaa waxabajjii 22/2026 galgala sa'a 3tti magaalattitti cabsee seenuun mooraa loltoota PP irratti haleellaa raawwateen loltoota PP 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 8 madeessuun kan hafte mooricha keessaa yaasuun baqachiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoonni hedduun immoo erguma haleellaan irratti raawwate kallattii garaagaraatiin baqatanii yaa'uun mana hawaasaa keessatti dhokatuun erga lolli dhaabbatee fi loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalicha gadhiisanii bahanii gara mooratti deebi'uu isaanii odeeffannoon garasirraa bahee ibsee jira. Odeeffannoon kunneen guyyaa kaleessa odeeffannoo guutuu kan ittiin argatanii fi yeroo itti aanutti qabannee isinii dhufna kan jenne yoo ta'u, haaluma waadaa galleen isin biraan geennee jirra. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Gimbitti har'a barraaqaan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Har'a waxabajjii 23/2026 barraaqana aanaa Gimbii ganda Qaggii jedhamutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture irratti loltoota mootummaa miidhaa qaamatii fi lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun AKM 4 irraa hiikkadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Nama PPT odeeffannoon jiru lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti ibsa kennuu baatanis lola kana haaloo bahuudhaaf kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootiin wal haleeluu dhiisanii namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuu fi qabeenya fi manneen uummataa gubuun godinaalee hunda keessatti itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa bal'inaan gabaasaa jiru. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo PP kallattii dhoggee jira. Akka barbaadetti magaalaa seenee baha, akka barbaadetti tarkaanfii fudhata. Kun immoo PP dadhabsiisutu himamaa jira. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti kun yeroo magaalaa keessa akka barbaadanitti socho'aa jiranidha kan agarsiisu. Haaluma viidiyoo irraa argitan kanaan magaalota hedduu keessa socho'uudhaan magaalota hedduu keessatti socho'uun humnoota PP keessaa yaasuun magaalota hedduu keessa socho'aa jiraatu kan beekamedha. Loltoonni hedduunis gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Isaan viidiyoo irratti argitan kun PKM 1 rasaasa 100 waliinii fi akkasumas AKM 1 qabatuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan simatamanii jiru. Hedduus booji'uu fi barsiisuulleen itti fufee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun kan booji'amanii fi kan barnoonni kennamaafii jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gorsaa fi akkasumas barnoota kennuufitti isin nu ajjeesuu dhuftan nu garuu isin ajjeesurra haajaa tokko hin qabnu kunoo booji'amtanii jennaanu
nagumaan teettan jechuudhaan gorsaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.